dhiirri waldaa keessaa nu dide yookaan immoo nun gaafatu shamarra waldaa keessaa nu dide tole nuuf hin jedhanii tarii akka carraa isaan keessaa tokko ani sin jaalladha jedhee gaaffii jaalalaa yoo dhiyeesse ay in ta'u jechuudhaan warri shamarranii maal jedhu ay an akkasittiin isaan beeku akka itti yaanne akkasitti isa yaadeen beeku akka obboleessaattan isa ilaalaa shamarran baay'een gaa'ela ni barbaadu dhugaadhuma barbaadus immoo qabu yeroo hundumaa otoo eenyummaa waliin beekiin sin jaalladha jennee kan jalqabnu yoo ta'e deebiin nuti argannu lakki jechuu qofa otoo hin taane arraballee ta'uu danda'a. Nagaaniif araarri waaqayyoo bakkaaf biyya jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jaallatamtoota daawwattoota akkuma kanas maatii Jesus Method Ministry kan taatanii attam jirtu sagantaa kana qopheesse kan isiniif dhiyeessu warra nan beekneef ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e baga nagaan dhuftanii gorsa gaa'elaa fi akkuma kana leenjii barbaachisaa ta'e dhimma gaa'elaatiif gumaacha guddaa isiniif gochuu danda'u argachuu yoo barbaadani YouTube chaanalii keenya subscribe gochuudhaan maatii ta'a akkuma kana viidiyoon keenyi yeroo yerootti dafee akkasin bira ga'uu fi milikkita bilbilaa sanatti buutanii all kan jedhu irraa kaawwadha amma dhumaatti immoo wajjin turaan affeerraa keenya akkuma kana viidiyoo kana namoota baay'ee bira akka inni qaqqabuu danda'uu fi like gochuudhaan jalqaba waaqayyo sinaa eebbisu akkuma yaadattan yeroowwan darban keessatti kutaa adda addaatti qoonnee barumsa barbaachisaa ta'e wal wajjin ilaalaa turre innis immoo duraa duuba gaa'elaa kan jedhu kutaawwan adda addaatti qoonnee wal wajjin ilaalaa turre jechaadha. Kutaawwan darban keessatti egaa hamma kutaa 5tti wal wajjiniin ilaalleerra har'a kutaa 6ffaan isiniif qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Barumsi guyyaa har'aa baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Keessumatti immoo dargaggoota gaaffii jaalalaa dhiyeessitanii deebii barbaadaniin arganneef kana jechuun kan tole isiniif jechuu didaniif shamarran kan isin didan akkuma kana warri dhiirotaas immoo eeyyamamoo ta'uu kan dadhabani maaliif akka ta'e wal wajjiniin ilaalla guyyaa har'aa jechaadha. Maal gochuus immoo akka qabdan gara fuulduraatti furmaata wajjin isiniif qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Egaa yeroowwan darban keessa duraa duuba gaa'elaa yommuu ilaallu qabxiilee 5 wal wajjiniin ilaallee turre. Isaanis immoo inni jalqabaa waaqayyoon dursuudha. Waaqayyoof dursa kennuun dirqama kan jedhu ilaallee turre. Lammaffaa irratti immoo diina gaa'elaa sirriitti beekuudha. Of eeggachuuf akka nuuf ta'utti diina gaa'elaa sirriitti beekuun barbaachisaa akka ta'e ilaalle. Sadaffaa irratti immoo kadhannaadhaan jalqabuun dirqama. Waa'ee gaa'ela keenyaaf waaqayyoon kadhachuu qabna isa jedhu wal wajjin ilaallee turre. Arfaffaa irratti immoo waaqayyo deebii kadhannaa keenyaa kana ittiin nuuf kennu yeroo keessatti waan ta'eef yeroo waaqayyo obsinee eeggachuun nu barbaachisaa isa jedhu qabxii arfaffaa irratti wal wajjiniin ilaalleerra. Shanaffaa irratti amantiidhaan tokko ta'uu qabna. Yeroo waa'ee gaa'elaa yaadnu nama amantii keenyarraa adda ta'e yaaduun barbaachisaa miti isa jedhu sirriitti jala bunnee wal wajjiniin ilaalleerra. Ja'affaa irratti immoo har'a kan wajjiniin ilaallu isaan kana hundumaaf bu'uura kan ta'u egaa firii isaan kana gara argachuutti kan nu fidu maalinni obbolummaadhaan itti dhiyaachuu yookaan immoo itti makamuu kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. Steeppii ja'affaa irratti jecha itti makamuu maal jechuudha itti makamuu jechuun? Egaa yeroo baay'ee gaaffiin jiru maalinni dargaggoonni baay'een gaaffii gaa'elaa dhiyeessanii deebiin isaanii yeroo baay'ee maal ta'a? Lakki kan jedhu ta'a. Lakki kan jedhu hin ta'u kan jedhu ta'a. Kana booda maal jedhu deebi'anii obboloota dubaraa darbee darbees immoo obboloota dhiiraas ta'uu danda'a. Tolenaaf jechuu didde yookaan immoo tolenaaf jechuu didde jedhanii komii dhiyeessuu jechaadha. Kanan akka sababaatti fudhataniillee ala kan ilaalan baay'ee isaaniitu jira. Waldaatii ala kan ilaalanii baay'ee isaaniitu jira. Walli waldaa keessaa nu didanii dhiirri waldaa keessaa nu dide yookaan immoo nun gaafatu shamarra waldaa keessaa nu didde tole nuuf hin jedhanii jechuu danda'u. Sanaaf rakkoonsaa maali isa jedhu wal wajjiniin ilaalla sirriitti jechaadha. Egaa sababa kanaaf gaaffiin gaafanne kun akka hin milkoofnee fi ka'umsa guddaa ta'uu kan danda'u rakkoonsaa maalinni yeroo gaaffii jaalalaa itti dhiyeessan wallaaluudha malee namni gaafatame tole jechuu diduu miti. Shamarran hedduun gaa'ela ni barbaadus immoo qabu. Yeroon isaanii ga'e taanaan waaqayyoon kadhatanii jireenya isaanii kutaa jireenya isaanii keessaa isa guddaa baay'ee barbaachisaa waan ta'eef barbaadus qabu. Kanaaf shamarran gaa'ela barbaadan jiru. Dhiironni immoo akkuma kana dhiironnis immoo gaa'ela barbaadan jiru. Yaada sirriin qaban jiru jechaadha. Kanaaf
yoo gaafataman tole jechuu hin barbaadu. Tole jechuu barbaadu. Garuu gaaffiin suni karaa isaan hin barbaanneen, akkaataa isaan hin barbaanneen, yeroo isaan hin barbaannetti tasa kan itti dhufu yoo ta'e wanta sanaaf naasuun jira, itti qophaa'uu dadhabuun jira, deebiin sun jalqaba irratti kufaa ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Hidhata gaa'elaa gaarii argachuuf duraan dursaa maaltu barbaachisaa? Hariiroo obbolummaa yookaan immoo walitti dhufeenya sirrii ta'e uumuun baay'ee barbaachisaa. Dura hariiroo keessan sirreessuu qabdu. Communicationii keessan sirreessuu qabdu. Nagaa ho'aa wal gaafachuun barbaachisaadha dura. Amala walii beekuun barbaachisaadha dura. Wal arguun eenyummaa walii beekuun sirriitti baay'ee barbaachisaadha. Isa kana gara fuulduraatti bal'inaan in ilaalla. Yeroo hundumaa otoo eenyummaa walii hin beekiin sin jaalladha jennee kan jalqabnu yoo ta'e deebiin nuti argannu lakki jechuu qofa otoo hin taane arraballee ta'uu danda'a. Arraba ta'uu danda'a. Kanaaf maal gochuun nu barbaachisa? Sirriitti eeggannaa gochuun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa gaa'ela dura wantoota dargaggoonni beekuu qaban keessaa tokko maal inni yaada bilisa ta'een hariiroo obbolummaa uumuutu isaanirra jira. Itti makamuu jechuun isa kanadha. Akka obboleessaatti, akka obboleettiitti walitti dhiyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yommuu jedhu isin naasisuu danda'a. Maal jechuudha jechuu dandeessu. Gara fuulduraatti waan hubattan baay'ee qabdu. Yeroo baay'ee karaa dogoggora ta'een dargaggoonni baay'ee walitti dhiyaatanii jiru. Otoo hariiroo jaalalaa keessan seeniin waa'ee gaa'elaa otoo yaadiin baay'ee kan walitti dhiyaatan, kan walii yaadan, kan wal gargaaran jiru. Isaan kun tarii akka carraa isaan keessaa tokko ani isin jaalladha jedhee gaaffii jaalalaa yoo dhiyeesse hin ta'u jechuudhaan warri shamarranii maal jedhu an akkasittiin isaan beeku, akka itti yaadne akkasitti isa yaadeen beeku, akka obboleessaattan isa ilaalaa jedhanii waa baay'ee isaanitti dhaga'ama. Kuni garuu baay'ee barbaachisaadha. Walitti dhiyaachuun sirriitti wal beekuun baay'ee barbaachisaadha. Namni ati tole jechuu fi qabduyyuu nama akkamiiti? Nama sirriitti beektu, nama itti dhiyaatte, nama akka obboleessa keetti itti dhiyaatte sanadha. Namni ati tole jechuu qabdu, namni gaa'elaaf si ta'u sun. Maaliif inni ati hin beekne, eenyummaa isaa hin beekne, eenyummaa ishee kanatti hin beekne baay'ee sanarra isa kamtu siif gaariidha, ishee eenyummaa isaa beektu. Namoonni tokko tokko akkas jedhu indee na harkaa nyaattee dhugee, na harkaa nyaattee dhugdee kan waliin jedhanii akka itti yaadan illee jiru. Maaliif otoo waa'ee kanaan yaadiin karaa adda addaa jireenya gaarii ta'e, jireenya hawaasummaa, jireenya kiristaanummaa, jireenya obbolummaa waliin kan dabarsan mana barumsaa ta'uu danda'a, iddoo adda addaatti waldaa keessatti isaan akkas akkasii jiru. Kanaaf yeroo gaaffiin jaalalaa gidduu isaaniitti ka'u kan nahan jiru. Akkasitti isa yaadeen beeku kan jedhan jiru. Kuni dogoggora kanatti yaaduu qabduyyuu nama isa argite, nama eenyummaa isaa sirriitti beektu sana ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf maaltu barbaachisa? Duraan dursa haala mijeessuun barbaachisaadha. Sammuu isaa qopheessuun, sammuu ishee qopheessuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Otoo gaaffii jaalalaan dhiyeessin isa kana sirriitti itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Tasuma arginee yookaan immoo fageenyarraa haala kanaan jalqabu otoo hin taane sirriitti yaada ishee, yaada isaa qopheessuun barbaachisaadha jechaadha. Egaa kanaafuu gaa'ela dura wanta dargaggoonni beekuu qaban keessaa tokko maalinni yaada bilisa ta'een hariiroo obbolummaa uumuudha jechaadha. Kanaaf itti makamuu jechuun egaa isa kanadha. Keessumatti dargaggoota waldaa kiristaanaa keessa jirtanii fi waan guddaa dhaamsa guddaan isin dhaamu, gorsi guddaan isin gorsuu barbaadu jira. Innis maalinni waldaa hordofuu fi waldaatti makamuu gargar baastanii beekuun barbaachisaadha. Waldaa hordofuu fi waldaatti makamuu. Waldaa hordofuu jechuun maal jechuudha seetanii? Torbanii waldaa dhufanii galuu jechaadha. Dargaggoota baay'eetu jira. Torbaniin waldaa dhufanii duuba taa'anii akka namni isaa hin arginetti kan galan. Duuba dhufuu, dhumarra dhufuu akkuma kana jalqaba ariifatanii ba'uu, hawaasummaan uumanii, rileeshnshiippii hin qabaatanii inni kun qormaata guddaadha. Isaan akkasii namoota gaarii ta'anii argachuu hin danda'an. Maaliif? Qobaa ta'u waan ta'eef. Yoo argatanillee namoota akkamii argatu? Namootuma akka kana duuba taa'anii akkuma kana ariifatanii galan namoota ittiin siqne argachuu danda'u ta'a. Kun immoo qormaata mataasaa qaba. Keessumaa Waaqayyo kan inni barbaadu waldaa akka hordofnu otoo hin taane just join akka goonu. Attend and join jedhama. Afaan Ingiliffaan attend and join. Attend jechuun maa inni just like attendance dhufanii galuudha. Join jechuun garuu itti makamuu jechaadha. Itti makamuun kun maal dabalataa? Tajaajila adda addaatti makamuu.
hojii waldaan hojjettu hundumaatti makamu iddoo adda addaatti relationshipii uumuu jecha ergama waldaan qabdu keessatti wangeela babal'isuu danda'a sagantaa kadhannaa irratti sagantaa faarfannaa irratti tajaajila adda addaa sagantaa garaagaraa fudhachuu irratti isaan kun baay'ee barbaachisaa namoota baay'eedha kana keessatti hiriyaa gaa'ela isaanii argatanii bara jireenya isaaniin kan wajjiniin jiraatan hiriyaa gaa'elaa kan argatan namoonni akkasii baay'ee jira. Waaqayyoof haa galatu ani haadha manaa koo kanan argadhe kwaayirii keessatti wajjin tajaajiluu irraati wajjin faarfachuu waaqayyoon wal wajjin tajaajiluu irraan argadhe. Gooftaaf galannaa ta'u haadha manaa gaarii naaf kenne waaqayyo itti makamuu jechuun egaa hariiroo obbolummaa uumuudha wal wajjiniin tajaajilu kutaa tajaajila adda addaatti makamu wal wajjiniin tajaajilu jechuudha. Kanaaf kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif seetan kana gochuun qabdanii namni gaariin iddoo hojii gaarii jira. Namni gaariin eessa jira? Iddoo hojii gaarii jira. Nama gaarii barbaaddu hundi keessanuu haadha manaa gaarii barbaaddu, intala gaarii barbaaddu, gurbaa gaarii barbaaddu. Kana yoo barbaaddan eessatti argitu? Iddoo hojii gaariitti argitu. Iddoo hojiin gaarii sun immoo waldaa keessa lafa hojiin jiru, iddoo tajaajilli jiru, iddoo kadhannaan jiru, iddoo faarfannaan jiru. Isa kana sagantaa adda addaa kan tokkummaa adda addaa konfiraansii hafuuraa isa kana hirmaachuun barbaachisaadha. Gaafa hirmaannu immoo guutummaa guutuutti nama waaqayyoo taane hojii waaqayyoo dursine malee dubartoota adamsuudhaaf yookaan immoo dhiirota adamsuudhaaf kan deemnu yoo ta'e ammas hojiin keenyi nurraa beekama jecha nurraa beekama eenyullee galagalee nullaal garuu garaa guutuu hojicha hojjechuudhaaf waaqayyoo waaqeffachuudhaaf kan deemnuuf dursa kan kenninu yoo ta'e eessatti arganna waan lama hojjetanna jechuudha. Yeroo itti makamnu tajaajila adda addaatti hirmaannaa garaagaraa yommuu goonu waldaa keessatti waan lama hojjetanna. Tokkoffaa jireenya hafuuraa keenya hin jabaata, hojiin hafuuraa keenya hin jabaata, amantiin keenya hin guddata. Lammaffaa immoo hidhata gaa'elaa keenya argachuu dandeenya. Yeroo gaafannu hidhata gaa'elaa sana yommuu gaafannu konfidensiidhaan gaafachuu dandeenya. Maaliif? Sirriitti beekna waan ta'eef. Wanti nu qaanessu, wanti nu leeyyaasisu homtuu hin jiru waan ta'eef jecha. Kanaaf isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha jechaadha. Dargaggoonni fuuldura taa'aa, hojii waaqayyoo keessatti hirmaadhaa, tajaajilaa, kwaayirii keessatti makamaa, dhugaa bahinsa adda addaa deemaa, hojii wangeelaa dursaa, sagantaa kadhannaa adda addaa, sagantaa mandaraa keessatti hirmaadhaa. Yommuu kana gootanii achi keessa argattu jechaadha. Isa kadhattan sana, isa eeggattan sana waaqayyo achi keessaan deebii kadhannaa keessanii isiniif kenna. Kanaaf qophaa taatanii hin deemina. Dabalataanis immoo tasuma har'uma nama tokko argitanii nama itti siqxanii hin beekne, nama nagaa wal gaafattanii hin beekne, nama karaa adda addaa walitti hin dhufne tasuma kana irratti gadi buusuunis immoo baay'ee ulfaataa ta'a jechaadha. Kanaaf egaa dhumarratti maaliinan xumuruu barbaada? Waldaatti makami malee waldaa hin hordofin. Do not attend the church but join the church. Just join the church. Waldaatti makama. Qaama waldaa ta'a, hariiroo waldaa ta'a. Waan waldaan hojjettu, waan waldaan hirmaattu keessatti hirmaadha malee attendaansii guutuudhaaf akka nama attendaansii guutuu waldaa dhaqanii galuun baay'ee bu'aa hin qabu jechaadha. Kanaaf lafa sagalee waaqayyoo lallabamutti iddoo waldaan ergama wangeelaa raawwachuuf hojii lubbuu fayyisuuf bobbaatutti konfiraansii adda addaa keessatti dhaqxanii hirmaachuun barbaachisaadha. Achitti wal argitu jechaadha. Iddoo akkasiitti hojii akkasii keessatti egaa jireenya kee qulleessuu fi hiriyaa gaa'elaa bara jireenya keef taatu yookaan immoo ta'u argachuu dandeessa. Gaaffii gaa'elaas immoo yommuu dhiyeessitu tole kan jedhu argachuu dandeessa. Okay argachuu dandeessa jechaadha. Kanaaf egaa isa kana adeemsa kanaan yoo deemne wantoota baay'eetiif jireenya gaa'elaa keenya keessatti milkaa'ina argachuu dandeenya jechuudha. Kanarraa waan guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif galatoomaa. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Yeroo xaanu kutaa kan biraatiin walitti deebina. Hamma sanatti ayyaanni waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa ta'u. Nagaan tura.